عليكم كبجمتوت daawwattoota keenya hundi keessan fayyaa akka taatan abdiidhaan qaba bagara viidiyoo xiinxala keenyatti nagaan dhuftan Kurulus Orhan beeksisni isaa tokkoffaan kan kutaa 22ffaa gad lakkifameeti jira kutaan kun illeen hamaa hin turre haa ta'u malee akka yaada kiyyatti kanneen kanaan dura muraasni kutaa sanaan wal bira qabamee yoo ilaalamu addatti kan nama dinqisiisu hin turre galata guddaallee hin maluuf ture isin kutaa 20 fi takkaffaa keessatti yaadni keessan maali yaada keessan nuuf ibsaa viidiyoo har'aa kana keessatti waa'ee dursuun ni dubbanna maaliif filima kana keessa akka bahuu fi akkasuma waa'ee dhimmoota biroo kan isaarra ni mari'anna wantoota barbaachisoo ta'an illee ni tuqna kanaaf viidiyoo kana hanga dhumatti daawwachuu hin dagatina akkasuma chaanaala keenya Oromoo Riikard bakkeedhaaf yoo haroo taatan chaanaala keenya subscribe gochuu hin dagatina isin jenna gaafii isiniif qabnu seenaa muraat baruu ni barbaaddu koomentii irratti barreessuu hin dagatina mee dursa waa'ee Booraan haa dubbannu Booraan filima wal duraa duubaa kana dhiisee keessaa ba'uuf deema Booraan akkuma filimoota keessatti gartan hedduu baay'ee nama bashannansiisa ture dhumarratti garuu filima kana keessaa ba'uudhaaf deema amma waa'ee dursuun haa dubbannu mee kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo kanaan duraa keessatti waa'ee dursuun akka inni du'u dubbanneeti turre hiriyoonni tokko dogoggora jedhan garuu hin dagatina seenaan kan hin haalamneedha yookaan hin jijjiiramneedha amalli Demirhaan dhugaa seenaa kana kan calaqqisiisuudha agarsiisuun filima wal duraa duubaa keessatti inni illeen Demirhaan hammatameera seenaa keessatti Demirhaan ofii isaati obboleessa isaa xiqqaa ajjeesuudhaan ni beekama Demirhaan dursuun obboleessa isaa akka inni Orhaaniif hojjetu yeroo baruu obboleessa isaa ni ajjeesa kun kutaa itti aanu keessatti mul'achuun isaa ni mala haala sana keessatti hariiroon dursunii fi Haalimee jidduu jiru gaa'illi isaanis hin ta'u kanaafuu waa'ee kana maal jettu isin yaada keessan koomentii irratti barreessaa waa'ee Booraan Bey yoo ilaalle Booraan Bey filima kutaa 20 takkaa keessa gara dhumaa irratti wantoota hedduun akka inni ta'ee jiru ni mul'ata yookaan yaadannoo gonjaa isaallee akka yaadatee jiru ni mul'ata kanaaf yaadannoowwan akkasiisa yeroo deebisu hedduu akka inni filimatti nagaa dhaammachuuf deemu ni mul'isa wanni nama gaddisiisu garuu filima kutaa 20 takkaffaa keessatti gara dhumaa irratti jeer kutaa hin jechoota inni jeeni akka ilmoo akka addunyaa irratti hin arkatin addunyaa deemuu fi akkasuma waan tokko isatti himeeti ture kun hedduu takka nama gaddisiisa jechuudha kanuma wal qabatee Booraan Bey akka Shehinshaa hin ajjeefame ni beekama kanaaf Shehinshaa irraa jazaa isaa yookaan waan inni hojjeteef akka kafalu Orhan Bey hin shakkisiisu jechuudha kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoo keenya kanarraa asitti xumurama kanaaf viidiyoo keenya kanarraa like share akkasuma chaanaala Oromoo Riikard bakkee subscribe gochuu hin dagatina isinin jenna aga viidiyoo biraa qabannee walitti dachaanutti nagayaan nuuf tura isinin jenna